barbaroota keenya dhimma qulqullummaa qulqulloota irratti gaafii kaasan gaafilee isaanii gaafiidhaan deebisuuf gaafilee armaan gadii gaafachuu barbaanna. Gooftaan keenya barbaroota sadii itti ol seenee ba'ee jedha. Barbaroota sadii osoo sammaa cufamaa jiranitti ol seenee tokko gadama isaa dhagee qulqulleetti dura maaliif lammaffaan immoo hawwaadha keessaa sadeeffaan immoo maadhaa bakka bakka boonnoo itti qaban jira osoo hin baniin balbala cufa sanaan seenee jiraachaa. Yeroo qidaasetti hibistii fi wayiniin yommuu gara mana qulqullummaa seenu lubni sirna qidaasee kan raawwatu hibistii fi wayinichis gara foonii fi dhiiga Kiristoos isa dhugaa ta'etti kan jijjiiramu taabota kanarrattidha. Nama bakka tokkoon daangeffaman ta'anis garuu Waaqayyo bakka hunda wanta jiru akka beekan akka dhagahan isaan taasisee aangoo kenneefii jira jechaadha. Yaala dhabee ilmi namaa dhukkubsataan oo baay'atee faladhibeem summii hamaa dhoksaadhaan hedduu galaafate sootiriyaa inni jedhu hiikni isaa oo fayyinaa turee jedheetan kan duriin odeessaa har'a garuu hin jiru seenaa qofan faarsaa.